حالك يا قوتي ilmaan Oromoo bakka jirtan mara akkam nagumaa fayyaadha kun Salaahaddiini isin jalaa kabade ilma keessan kabadee argame akkasina dhaggeeffadhaa xiqqoo waan isin jedhu jira nagaa jirtu fayyaadha bakka jirtan hundumattiyyuu nageenyi keenya ka fayyaa ka nagaa ka hawwii gaarii bakka jirtanitti qilleensa qaxxaamuree bishaan daakee samiirra bararee lafarra fiigee yookaan makiinaan deemee miilaan illee adeemu isin bira haa ga'u hawwiin keenya hawwii bilisummaatii bakkaan nu haa gayu dhageessisaa qoonqi kiyya mee takka takka jedhaa yoo qoonqi kiyya dhageessise makiinaa oofaa waan jiruuf qoonqi kiyya dhageessisaa takka takka jedhaatii rakkataba yoo qoonqi kiyya dhageessise sirriitti yookaan maayikiraafoonii itti dabala well wait Oromia bagana ganu aidan bagana simatan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu bagana dita toko great Yahya Muhammad thank you toko thank you inda geessa jechuudha ilmi keessan jala bade har'a bikki jedhe saadina ka fooyyeen bikki jedhu Salaahaddiin Muhammad Abda daawee irbootino biloo jaarraa jiloo qarbee buukoo naacaa marmaara agaa waayyoo dalloo bakka natti galtanii keessaa soqodhaatii bakka kana si gala jedha abba 17 keessatti Salaahaddiin Muhammad Abda daawee irbootino biloo jaarraa jiloo qarbee buukoo naachaa marmaara agaa waayyoo dalloo akkasiniin jedha ilmi Oromoo qulqullichi kataliila jetaa baatu ka kanarratti bakka Oromoon of hin jettan bakka natti galtanitti soqadhaati bakka kana walii gala abboo ilma boonaa sabboonaa jedhaatii katabadha abboo Salaahaddiin bakka kanaatii walitti deemina jedha akkasii abbootiin teennaa akkuma beekamtu abbootiin ilmaan Oromoo yookaan ammoo hayyooleen Oromoo tan duraa ta sanyii kush jedhamteetiin hin jettu dhiigaa nu dabarsitee har'a geettee jidduu kana keessatti amantaa garaa qabaataa turanii dur amantama takka qabaatanii akka seenaan himutti yookaan waaqeffannaa yookaan waaqeffataa jedhaniitiin osoo amantaan garaa seeniitiin hin jedhin it's obvious jiruu isaanii amantaa itti amanan saniin gaggeeffataa turan amantaa isaanii osoo gaggeeffataa turan jechuun eega ammoo lallabbiin ta kiristaanumaallee taate ta muslimaallee taate yookaan ammoo protestaantii taate yookaan amantiin adda addaatu isliigalee ta'amma deemtu addunyaa irratti deddeemaa jirtu osoo biran gahin seenaa saniin jiraataa turanii haqa isaanii eeggataniitiin jiraataa turan amantii saniin san duratti seenaan ammoo akka itti jiraataniif yookaan ammoo amantii garaa qabaatan wanni nuu himu hin jiru garuu wanni bayinu yookaan waaqeffannaa akka jedhan ka seenaa irra dabreetiin jiru waaqeffannaa fi akkaataa waaqa ofii itti gabbaranii itti kadhataniitiin jiraatan jechuudha belief system waan jedhamu ka ofii qaba dhaggeeffadhaa wanni kana jedhuuf waan biraatiif miti jechuun wama hamma haala amma deemaa jiru kanaan wal qabsiisuuf haa ta'uu egaa waggaa kumaatama ta'ii sanii as ta'ii eega amantaan kara kiraa jidduu seenuu jalqabeetiin jedhee amantaa martinuu amantaa ofii barbaadu jala deemee yoo fakkeenyaaf laaltaniitiin jettan kara baalee yoo ani bakkitti dhaladhe kana jettan amantaan islaamaa babal'atee sheekana Huseen rabbiin rahmat haa godhuuf isheen dhufaniitiin sheeka amantaa islaamaa barsiisaa turani amantaa islaamaa kana wayita barsiisaniitiin jedhan namni akka baalee taqabbaleetiin jedhe ofii fudhateetiin jedhe akka fudhateetti iyyuu ammoo namni akkasumattuu jallisee amantaa biraa uumate jechuun sheekana Huseen kanatti iyyuu amanuu akka isaatitti isattuu waan godha jedhanii amantaa islaamaa kanayyuu garas fuudhanii isaan kan dhufaniif maanguddoo guddaadha barsiisaa
aaqila guddaadha. Aaqila keessaallee ammoo beeka amantaa islaamaati. Amantaa islaamaa babal'isuuf barsiisuuf osoo jedhaniyyuu eega isaan amrii ta'aniitiin hin jiran namoonni kara biraatitti hubataniitiin isaan jala faanaa bu'uu yookaan sheekanaa Huseentu kara nuu godha jedhaniitiin amantii biraa uuman jechuudha. Amantiin hin uumama hin dabra. Isinii galee so akkasitti sunillee yookaan irra tareetiin namni baale baay'inaan wayita shaakonaa Huseenii fi wayita soofbarii muudurraa deebi'eetiin ummata islaamummaa sii galee islaamummaa kanattu isiidha tasirrii jedhee karaa sirrii qabateetiin karaa sirrii irratti deemee sheer godhaa wannoo kana sheer godhaa yeroo isinitti mammalee isiniin galu sheer godhaa waan gaarii isin himaa jira deeqama 10 keessatti geesse isinirraa fida so maalifi waan amma deemaa jiru waan namni wal lolu wal fixu kanarratti sanarratti isin ibsuuf yookaan waan qabatama ta'e tokko isinii kennuuf amantaan sun akkuma jirutti ta'eetiin islaamummaanis kiristaanummaanis warri churchillee yookaan ammoo warri western jedhamu kun keessattuu maqaa missionariitiin dhufaniitiin biyya Oromoo keessa gara maqaa missionariitiin just keep in mind isinitti me karaa baaleetiin kan dhufeetiin jedha akka islaamummaan seente karaa biraatiin ammoo karaa west Oromiyaa ka jedhuun isinii galee missionary ka jedhutti is obvious qarqaarsaatiin karaa isinii galee nyaata qe'uudhuuniitii fi maali barnoota barsiisuunii fi ijoollee yookaan ammoo faamilii hawadatanii kiristaanummaa kana babal'isan jechuudha. Akkasumatti kiristaanummaan illee babal'atte jechuudha. Is obvious warri westernii kun warri yookaan ammoo warri salaxxane jedhan amantaa sana akkasitti deemsan jechuudha. Kasadaffaa Minilik gaafa dhufeetiin biyya qabatu ummata yeroo dheeraatiif seenaa dheeraatiif qulqulluu ta'eetiin ture jechuun amantaa Oromoo warra qabateetiin ture jedhan ummata tuulama jechuudha. Keessattuu ummata tuulama waggaa 200 kan geenne keessatti waggaa 100 fi way keessatti waggaa 150 kan tarre keessatti dhufee amantaa ortodoksaa jechuudha. Ortodoksii dhufeetiin qabsiisee jechuudha ummata shawaa kennaa jechuudha. It's obvious abbaan waan fedhetti amanuu hin danda'a garuu akkaataa amantaan biyya Oromiyaa keessatti tasfaafa'eef isinitti himuu jira waan haqaa so Oromoo machaaf tuulama gaafa ortodoksii qabatu ka warra westernii Wallaggaa gaafa missionarii qabateetiin hin jiru ka biraatii miti Arsii keessa iyyuu dhufanii missionariin si galee gana kan Shaashamannee yookaan ammoo gana Arsii keessa iyyuu missionariin itti tasfaafa'ee jira itti babal'atee jira si galee maqaa qarqaarsaatiin maqaa ijoollee barsiisuutiin maqaa waa kennuutiin si galee waan akkasiisaniin islaamummaan akkasitti kara gadiitiin Harargee fi yookaan ammoo baalan kun is a global change waan uumamu tokko waan deemu tokko waan dhufu waan garuu wanni hin jijjiiramne wanni haqaa tokko maayini we have Oromummaa DNA Oromummaa jiddu san qabna regardless yookaan islaamummaa yookaan kiristaanummaa yookaan kaaniin manne DNA waan dhugaan keessa jiru dinaay goonullee amantaa garaagaraallee fudhannullee politika aynaa deemsifnullee ideology politika garaagaraatiin deemnullee DNA keenya keessa san si galee ka dinaa hin goone ka yoo ka dhugaa Oromummaa irraa dhalneetiin jenne Oromummaa san walitti qabna jechuudha Oromoodha. Takka achitti sani akkuma warri salaxxane jedhutti warri salaxxane jechuun warra hacuuccaa namaa hin qabne mirga namaa eegu dubbii namaa eegu abbaan fedhe waan fedhe faaloo gatuu danda'a yookaan immoo jala bu'uu danda'a haga mirga namaa hin tu'inetti haga yakka hin dalainetti haga nama biraa yookaan gaddi qeesseetiin dihimanaayisitiin hin goonetti nam tokko amantaa ofii jala deemuu amantaa ofii kabajuu seera ofii kabajachuu yoo barbaade sirbuu yoo barbaade ammoo masgiidatti seenee salaatu yookaan churchii keessa salaatu western irraa isinitti hima kuni mirga isaati jechuudha biyya western akkasii keessa irra biyya Ameerikaa fakkeenyaaf biyya Ameerikaa guddoo tana keessatti eenyutu islaamummaan hin guddatti jedhee yaada dur wayita waggaa 20 dura sin dhufinne ijoollee Ameerikaa deemnoo jiran indee ijoolleen kiristaana ta'uufiin hin jiran biyya achitti galtanii biyya Yihudaatti galtanii ama kiristaana ta'uu biyyattan har'a yoo dhugaa laalleetiin hin jenne biyya Ameerikaa keessatti biyya mirga ofii islaamummaan awwalayyuu amantaan islaamaa amantaan muslimummaa salaama jechuun peace jechuun kanama hin geenne kanama hin tuyne haaqa ofii dabarsee hin kennine jechuudha tuqamu malee biyyi kun mirga namni sitti hin taru mirga namaa hin tuyitu sani jechuun islaamummaa akka guddattu godhe jechuudha biyya kana keessattiyyuu akka dhufnee nagahaan masgiida keenya bitannu akka nagahaan salaata keenya salaannu akka nagahaan baaneetiin isinii galee amantaa keenya deemsifannee kara nama hin tuyineen ka goonu jechuudha amma eega waggaa 20 booda biyya sila islaamummaan as jirti jedha namni Itoophiyaa dhufee asitti yoo salaatu namni Itoophiyaa dhufee asitti yoo jum'aa salaatu yoo da'awaa dhageeffatu
asuma jirtiyyuu jedhan si galee biyya nagaatika biyya politikaaf sitti hin fayyadamne biyya si galee imaama KPP ta'ii jedhee hin gaafanne yookaan ihaadig wayyaanii ta'ii ka jedhee si hin gaafanne imaama kee ka ofii filattee of dura kaatee of si duraan deemu yookaan si tuqee yookaan waa jedheetiin hin jedhu lakka sirrii hin dalayne jetteetiin hin si galee qeeqee karatti deebisuu dandeenyu imaama asii ammoo imaamonni martinuu imaama barate imaama aqlii qabdu imaama sabboonummaa Oromoo dhiigarraa lafee irraa qabdu wanni isiniin jedhuuf kana dhagaha tabaanii miti kana makka jedhu lafee irraa ima Oromummaa DNA reefi isiniin jedhu san jaalala dhugaa ka qabduuf isinii gale san keessa Naasir Hamza ka dubbii tana dhiyoo tana jedheetiniin waan kana jedheetiniin namni isinii gale itti bokkisaa jiru kanatti as individual akka nam tokkootitti yoo laalleetiniin jenne Naasir Hamza urga gaafa 2016-14 movementii qeerroo durayyuu movementii land grabbing yookaan ammoo biyya kana keessatti master plaanii irraa jedhu movementii Oromoo quuqama qabaachuu irraa baheetiniin osoo halkan tokko guyyaa tokko mana hin oolin bahee dubbachuu fi advocate of ilmaan Oromootiif isa dura isa jalqabaati yoo jedheetiniin jedhe isa jajuu fi isa ol kaasuu irratti hin ta'u martinuun beeytan amantaa kiristaanaa islaamaa ka barattanii warri ministoota keessa jirtan in general warri Ameerikaa keessa jirtan illee hin beeytan quuqama inni Oromummaaf qabu quuqama inni kairayyuu ta'e ilmaan Oromoo abaa'a wabootiif qabullee isin martinuun beeytan yoo diqqaate namni kuni movementii kana keessatti waan Oromoon Ameerikaa keessa jirtuu fi yookaan ammoo biyya alaa keessa jirtu gumaachi inni gumaachi nama maraa oli yoo ta'e malee nama tokko nama maraa gadi hin ta'u yoo nama maraa malee maaliif naan jedhe dhagaa isinitti himaa yoo nama maraa ol ta'e malee Oromummaaf gumaachi isaa jiru akkuma amantii isaa akka kabajetti taa'a amantii isaatti dirdiriin hin jiru namni kun amantii isaa nama tokko hin fedhu jedhe sun jala sarare amantii kiyya namni dhufe nama nafsee kiyya dhufe jechuudha akka san ta'eetu garuu Oromummaa isaatitti illee tokkoffaa kaa'eetiniin Oromummaa isaatitti nama dhufu duran dhaabatu san masakkarsiiseera maal isinii godha urga gaafa qabsoon kun ka'ee jalqabe Naasir Hamza ka asitti beeku ijoollee anaa gadi fagu ijoollee wajjin qara'uu beekaf qaraatii as masgiida tawfiqitti sii galee asitti haffaseetiin wannoo ta'e jechuudha muhurii ta'e inni iyyuu so urga gaafa qabsoon kun ka'eetiin hin jedhe namni kun dhageeffadhaa sirritti yoo diqqaate mallaqa miliyoona 2 yookaan sanii gadi kan taane daalaara Ameerikaa baasisiisee jira qabsoo Oromootiif ilmaan Oromootitti wacee ka'ee baheetiin yoo diqqaate fakkeenya isinii kennu kun kasuma hin qabne ani ka ijaan hawwu jechuudha fakkeenya ilmi Oromoo beelee yoo jedhan dura dhaabateetiin ka wacee ka iyyee kiisii namaa seenuu gadiin kan hafne mallaqa baasaa jedhee nama baasiisee ka kaaseetiin mallaqa geessu 100 guuruu isa OMN ka gurraa fi ija Oromoo ta'eetiin jedhe Oromoo OMN yoo mallaqa guurachuuf yookaan ammoo qarqaarsa tumsa barbaade namni dura dhaabateetiin 100 state irra deemeetiin guureetiin mallaqa guuruu isa dhagaa ilmaan wabootiif ummata keessa waboo keessa bira dhaabaddaa qarqaara individually jedheetiin qisqasaa godheetiin ka kennu isa ummata Oromoo yoo beelee ka guji beelee guuru isa yoo ka Boorana beeleef isa yoo ka Baaletti beelee Harargetti beeleef isa tumsa kana qabsiisu mallaqa ka guuraa jedheetiin bahu yoo diqqaate yoo akkam diqqaate sababa isaatiin bahee iyyuu isaatiin yoo miliyoona 2 gadi daalaara yoo sanii ol ta'e malee sanii gadi hin ta'u akka itti ilmaama kiyyaatti ganna 2016 yookaan 14 irraa jalqabeetiin nama kana ka beekutti dura baheetiin mallaqa baase jechuudha dura baheetiin ummata keessa qarqaari Oromoo qarqaari Oromoof dhaabadhu jechuudha hayyee warri amantaa biraa yookaatiif isa qeequuf yookaan isa arrabsuuf dhaabattaniitiin Oromummaa isaatii amantii isaatiif isa diqqeessuuf kaatan ani maal godhee yookaan namni isa diqqeesse sun maal godhe Oromoof jedhii of gaafadhu namni kun yoo diqqaate amantii ofii akka jabeessutti itti jiraate ilmaan Oromootiif bakka gahe maratti mallaqa $1 miliyoona 2 gadi kan taane sanii ol yoo ta'e malee guursiisee jira ilmaan Oromootiif ani baasisiise namni tokko baasisiise ilmaan Oromoo keessa kanaaf inni yoo gubbaa ta'e malee nama maraa gadi hin ta'uu isin jedha sanachitti isinii galcha
wal'aansoo yookaan ammoo bilisoo qabsoo injifachuuf ammoo inni guddaan isa jalqabaa qawwee irra mallaqaan diinagdeen tokkoffaa ta'uudha. San keessatti hirmaannaa guddaa fudhatee jira. Jaalanneef jibbite ilmaan islaamaatiif kiristaanaa yookaan ammoo amantii waaqeffata jaalanneef jibbine san haqa san irraa fudhachuu qabna. Nama kana give a credit. Sunachi jirti tokkoffaa kennaaf. Sabboonummaa isaa yoo laalleetiin hin jenne sabboonummaan isaa ka'eennu gadiyyuu hin jirre ta'uu sanirra mirkaneessee jira. Fakkeenya lammataa isinii kenna. Naasir Hamzaa garaagarummaa ummata islaamaatii fi kiristaanummaa jidduu jiru yookaan immoo amantaa biraa jidduu sababa Oromoo jaalalaaf jecha dhiphisuuf jecha amantaa isaatiiyyuu irra ejjeteetiniin bira lufeetiniin lakkiin tokko ka jedhu dhugaa isinitti makana. Ani akka fooyyeenaa osoo hin beeytanii yoo haasa'e garuu garaan ga'a. Amantaa ofii ka hin hayyamnee fi irrayyuu dabreetiniin baheetiniin nu tokko ka jedhu ummata Oromootitti labse. Yoo yaadattaniitiin hin jedhan suuraan isaa ka addunyaa sochoose nuhii miti faranjii ka sochoose amaamaa fi siigalee mudawwara uffatee kitaaba baayibilii qabateetiin ka jedhe siigalee rispektii yookaan immoo amantaa biraatiif kabajaa inni qabu ka itti mul'ise ka suuraan isaa addunyaa irra deemaatiin hin baate isinuu hin beeytanaan isinitti himuun irra hin jiru. Addunyaa maratti isinii galee ka mul'ateetiin hin jedhe. Lama jira toleraansii inni amantii islaamaatiif qabu yookaan amantii biraatiif qabu. Sadi amantaa biraa kabajuu jecha fakkeenyaa fi ka amantaa waaqeffannaa yookaan immoo irrecha ka jedheetiin amantaa yookaan amantaan islaamaa hordoftoonni amantaan islaamaa baay'inaan irraa ka walitti dhabdu wanni kun sirrii miti warra jedheetiin jedhu faanaa dhaabatee wanni kun yoo namni ittiin amanin feestivaala Oromooti jedhee ummanni akka walitti hin buune yookaan ammoo mirga nama amantaa biraa qabu ittisee irraa qabuuf isa nama duraati. Dhageeffadhaa bakka kanatti. Sheikh Ali ka jedhaniin ka asitti siigalee Ali ennu Abul Ali moo ennu ka jedhan ka waa'ee waaqeffannaa kana dubbachuun as Minisoota marraa lallabeetiin sirrii miti bakka saddaquun haraama jedhee kakateetiin hin jedhu anallee dabalatee wanni itti duulluuf sheeyni sun waan beeku jechaafi miti sheeyni sun hin qaraane jechaafi miti sheeyni sun yookaan ammoo amantaa biraa amantaa ofii hin jabeessu jechaafi miti wanni isatti jennuuf toleraansii yookaan ammoo garaagarummaan jidduu jiru haa dhiphisuuf malee isa diqqeessuufi miti. Dhaabadhu jennee kadhanneetiin hin jennaan dhaabadhu jennee wayita mara lollaan maaliif kabajaa biraatiin qabu. Har'as wayita amantaan islaamaa tuqu ammoo namni amantaa kiristaanaa qabu ta'e political leaders ta'e yookaan ammoo kara biraa baheetiniin akka nu gaafa san goone protect goone yookaan ammoo defend goone sanitti amantaa biraa baheetiniin dubbachuu qaba ka jedhu irraa isaniif isin himanillee Abun Ali san ka itti dubbanneetiin hin jenneef gaafa san amantaan kun toleraansii barbaachisa jennee isaan akka dubbana boodiisi kan nurraa dhaabe wanni jenneef yookaan amantii keenya diqqeessuuf osoo hin ta'in amantaan abbaan amantaa ofii manatti hin galatee ittiin kara fedhe ittiin bula. Nu amantaa keenya qabna ka biraas amantaa biraan tuqine amantaa keenya illee tusisin jecha irraa isa qeeni malee namni sun waan beeku jechaa miti. Nam tokko garuu mistakenly yookaan ammoo yookaan yaaddaniitiin hin jedha namni kun islaamummaan akkasii sirrii miti ka itti ndaate wrong inni wrongii miti nuyi wrongiin. Akka amma laalu kanatti yoo ta'e maaliif yoo nu wajjin hin dhaabatin yookaan ammoo nama amantaa namaa tuqeetiin hin jedhee yoo hin qeeqin sirrii mitoonni akka namni jidduutti hin barbaachisu yoo hin jedhin keessattuu ummanni amantaa kiristaanaa qabaatan keessattuu immoo ummanni Wallaggaa. Let me put it that way. Mara jechuun kiyyaa miti. I'm not generalizing. Garuu baatanii wayita akkanatti ta'e kana dubbachuun barbaachisaadha. Amma hin gabaabsa. Dhaamsa kiyya gajin fuutiin dhufa. San egaa sheekota irraa jedheetiin hin jedhe amma kara kiyyatti deebi'a. Ani amma baalee dhaladhee akka reebi isinitti hime baalee dhaladhee amantaa islaamaa jala guddadhe abbootiin kiyya hin beeku ani yookaan akaakiyyuu laafii ka isinitti hime 15 isin lakka'ee amantaa kamirraa islaamummaatti yoo gaafa deebi'an hin beeku. Garuu ani amantaa kiyyatti dhaladheetiin hin guddadhe amantaa islaamaatitti waan tokko jira amantaa namaan tuqu amantaa kiyyallee namni akka tuqu hin fedhu. Martinu kun ammoo walii galana fakkaate. Maaliif yoo amantaa kiyya diqqeessite atillee anillee si diqqeessuu hin danda'a. Ammoo san hin godhu amantaan kiyya ammoo nama diqqeessin jedhu naan hayyamuu nama diqqeessuu hin fedhu. Garuu amantaan kiyya wanni gaafatu nama hojjaan baafadhu waan jedhu jira. Diina kee hojjaan baafadhu.
yoo amantaa kiyyatti nama kudhan keessaa nam lama dhufee natti dhufeetiin jiraate namni saddeettan sun eessa dhaabatan ka jedhu laalladhuu naan jedha. Nama lamaan san warra diinatti amantaa kiyyatti eessa ka dhaabatan kana dhageeffadhaa sirritti. Nama kudhaniin yoo jiraatan yookaan immoo nama kudha lamaan yoo jiraanne anaa fi nam tokko islaamoo ta'e namni lama amantaa kiyya sanitti yoo dhufe yookaan immoo na qooduuf na ajjeesuuf yookaan immoo ana gabbuusuuf yookaan na xureessuuf yoo ka dhufu taate saddeettan hafan sun eessa dhaabatan jedhee ana ka laallatu. Bravo. Namtichi kun amantaan gad dhufe isallee beeksisuu fi miti waa'ee isaa haasa'uu fi miti ani isa waa'ee maqaa isaa haasa'e maqaa illee hin beeku isaa haasa'uun ani of gabbuusuudha iyyuu sa'a kanatti dubbachuun dhiifama naa godhaati wanni dubbadheef ammoo maaliif waan kanatti guddateetiin Oromoo keessatti bakka baay'ee gahaa jira sheekotii teenne bira gahaa jira warra political leaders yookaan ammoo aktivistoota keenya bira gahaa jira quuqaa jira wanni kun aktivistoota jedhu aktivistii musliimaa callaa sanii kan kiristaanaatis ka'ee quuqama isaanii dubbisanii namni guddaa kabaju. Sababa saniin dubbadha malee namticha saniif deebisuu fi miti waa'ee fi miti. Maali wanni ammaa jedhu namoonni musliimaa yookaan ammoo waan kanaan quuqaman yookaan ammoo waan kanaan miidhaman namni gabbaheetiniin islaamni biraa karee biziliin jedhu nama lamaan saniimti namni saddeettan sun baheetiniin ashuraansii naa kennuu qabaa jedhe. Mirga isaati Oromoon jedhe dhugaa hagam ashuraansii naa kennita. Akkuma gaafa nu namtichi Shee Aliin sun wayita waa'ee irrachaa sirrii miti jedhee lafa haqeetiin nama hagamuuf jala mareetiin jedhe no sirrii miti jedhe aniin kunuu maxxansee ati sirrii miti dhaabadhu waa'ee Oromoo irratti kana waa'ee Oromoo hojjaan qooduu irra dhaabadhu jedheetiin sheeyni martinuu takka lama osoo jedhee hin martinuu itti baheetiin dhaabadhu jedhaniitiin wanni jedhaniif bakka namni saddeetii dhaabatu san itti mul'isne jechuu amantaa biraatiin nama fudha ummanni kun nama tokko lama akka jedha malee maraa miti ka jedhu san ashuraansii kennaneef jechuu. Har'allee namni kudhan keessaa nam lama yoo waan san jedhe jarattiin lamaan sun jetteemi namni saddeettan sun eessa dhaabataa saddeettan kuni hawaasa Oromooti ka kiristaanaa waldaa Oromoo kiristaanaa politikaa Oromoo ka deemsan KFO ta'ee waboo ta'ee waan fedhayyuu haa ta'u ilmaan Oromootiif dhaabadha jedheetiniin warra amantaa gara jala jiru ka islaamni kiristaana itti hirmaateetiniin jedhe warri sun baheetiniin saddeettan warri sun jedhe baheetiniin wanni kun sirrii miti jechuu qaba. Sun namni saddeettan dubbachuun sun insuraansii nuu kennachuu insuraansii jechuun no wanni kun nu laalu namni kun dogoggora yoo jedhe dhumatti dubbiin achi biran tartuu ani silaan dubbadhu warra wanni nu dubbise ummata kalee deengadda miidhamaa jiru sheekotii teena baatee dubbatan sirrii miti quuqama isaanii mul'isan eega barbaadin eega ta'eetiin hin jedhe namni kun baheetiniin yookaan immoo namni hawaasni kiristaanaa kun baheetiin nama kana dinaawunsi gatuu qaba ofirraa dhaabu kondamni gatuu qaba jedheetiniin dubbatan. Saniif dubbadharra kanaafuu namoonni dubbattan galatooma akka Abtaamuu Lammuu akka Dr. Henook sigalee aktivistoonni gurguddoon ammallee hin dubbattanii hin beeka dubbadha bahatee ofirraa baasaa kondem gataa waan kana namicha saniif miti namtichi sun he is nothing to me he is nothing to Oromos or Muslims nothing garuu waan summiin inni jedhe sun yoo ati baatee lakki wanni sun sirrii miti hin jedhin summii san sigalee atillee fudhatte jechuudha. Fakkeenya isinii kenna waggaa 4 dura wayita Trump jiru biyya kana keessatti Oklahoma moo esteeta wayii keessatti churchiin paastariin tokko bahee quraana gubaa jedhe burning Quran day ka jedhu guyyaa quraana guban jedhee lafa kaatee Awurooppaa kana mararraa itti dhufanii namni gubuu barbaadu dhufeetiin jedhe quraana dhagaa guyyaa quraana gubuu jedhee churchii isaatitti dhufeetiin lafa gubuuf dhaabateetiin jedha. Namtichi sun quraana san ofii bite birrii ofiitiin bite printi katee ofiitiin bite yookaan ammoo nama biraattu bitee fide yoo gubeetiin jedhe mirga isaati maaliif akka warra salaxaniititti yoo laaltan jechuun mirga isaati inni kitaaba san quraana san gubeef ani akka islaamaatitti garaana haa nyaatu malee islaamummaa irraa wanni inni hir'isu tokko illee jiru akka islaamaatitti maaliif rabbiin amantaa islaamaa jala bu'uu kee beeki malee jala bu'i malee eegumsiisiitiif hin cinqamin jedhanattu eega jedhe rabbi. Bakka tijjee jedhan gaafatiin haa garuu jedhee jira garuu dhagee so namtichi sun hin guba gaafa jedheetiin hin jedhe namni ka'e amantaa islaamaa callaa qaqqabuuti faranjii ka'e garaagarummaa ummata kana ummata nagaan jiraatu ummata muslimaa mooraalii isaanii simmeetii isaanii tuqu jecha kana godhe jedhanii salfii isteeta mararraa qabee mara warra kiristaanaa ta'e takka jedhe warra faranjiiti islaamni illee akkasii bahuuyyuu yookaan kondamni gooneetiin hin ta'u jennuyyuu warra kiristaanaatti wajjin bahe dhagee kaa dubbii
biyya guddatte kana keessatti biyya mirga isaa ta'e biyya churchii isaa balbala irratti fire extinguisher warra fire marwaamaniitiin gubuuf jedhee bakka dhaabatetti mootummaan Ameerikaa itti dabarsee wanni kuni mirga qabda garuu mooraalii ijoollee nama islaamaa yookaan muslima hawaasa muslima Ameerikaa xuyita mooraalii isaanii tuquuf jedheetiin hin dhoggisiise ayyee Ameerikaan hin dhoggisiifte biyya Yihuudaa jettuun hin dhoggisiifte mirga isaatu dhoggisiifte mirga isaatu dhoggisiifte kanaafuu Oromoo atis yoo wanni kuni hojjaan nu qooda jette yoo kunis hojjaan nu babaasa jette amantaa kiristaanaa yookaan amantaa biraa akka qabu waaqeffataa fi maalillee akka qabu sii galee ummanni islaamaa yookaan waan kana zannii badee jira sheekonni zannii badee jirti qabsaa'onni gugurdoon Oromoof waan baay'ee kafalteetiin hin jette kaarra biyya deebi'uu hin dandeenye islaam waan kanatti badee jira zannii badee jira kanaafuu isaan bira dhaabanna jedhaatii baay'aatii waan tokko dafaati hawaasa kanatti gadhiisa waan biraatiin statement gadhiisa namtichi kun wakkaluu waan kanaati kun waan isaati abaa'oon illee abaa'oon ammoo ni ba'uu qabu isinitti hima abaa'oo martinuu kiisii ofiitii waan baasu jira inni qabsaa Oromooti qabsaa namni baay'een kara baay'een qabsaa kun nagaan qabsaa kun qawween qabsaa har'a yeroo ammaatitti qawween qabsaa'uu qabna jennee irra geennee irra walii galleetiniin martinuu duuba baanee jirra qeeroon itti galtee jirti muslimaa kiristaanaan nu asirraa mallaqa ka baafnu isinii galee ka itti erginu kiristaanaa islaamaan hin jennu itti gadhiifna namni har'a akkas jedhe sun waan badduu jedhe sun maqaa waboo ka himateetiin hin jedhu waboo abbaa ana bira hin jirtu waan akkana anna keessa hin jirtu እዛው ጊዜ ሻውጣሽ yookaan በቤትሽ jedhu jechuu ni qaba maaliif hawaasa guddaa ka'e abaa'oon deebisuu fi qaba waan maraaf deebisuu hin qabu garuu hawaasni kuni hawaasa guddattuu ka'e amma osoo qara nama taraa ta'eetiin hin jedhe maraaf deebisuu qaban jennu abaa'oon garuu amma kuniin guddatee jira guddachuu jechuun hawaasa minisootaa dhufe hawaasa addunyaa dhaqe islaamonni baay'een muslimni baay'ee feendi taate aktivistoonni baay'een ka kiristaanaatu baatee waan kanarraa kun sirrii miti jedhanii jiran baay'atii dubbadhaa jedhan abaa'oon eega uummata Oromootiif dhaabadha jedhe eega nageenyaa fi fedhii Oromootiif dhaabadha jedhe wanni bahee hin dubbanneef tokko hin jiru maaliif haga bade biizii haa ta'u qawween osoo asiin dhukkafaa jirtu abboo dhiifama jechuu qabuu qaba maaliif namni duuba dhaabatu uummata islaamaati tokko abdii ka irra godhateetiin hin jedhe uummata islaamaati uummata islaamaa baaleeti ka arsiiti ka harari ka jimmaati ka wallooti akkasumas ammoo ka wallaggaa keessaati irratti amantii kanarratti kanaafuu amantiin guddoon Oromoon qabdu keessaa tokko tuqame jechuun hawaasni diigame jechuudha kanaafuu baheetiniin waan sana haa gaafatu jecha guddaadha baheetiniin haa gaafatu asiin dura waan baay'ee haasa'ee jira haga amma as gaheetiniin jedhe kana keessatti kan irra deebi'aati dhageeffadhaa barbaadan waa'ee Sheenaasir dubbadhee jira Sheenaasir he is entitled ammoo ilma namaa ta'e Oromoo waan tokko sin gorsa ilmi namaa perfectii miti perfect jechuun waan mara qulqulluu takka jedheetiniin waan mara jira ilma namaati kabara si galee akka tokkotti hin uumamne ammoo waan guddaa dalagee ilmi Oromoo waan guddaa dalagee waan xiqqootti hin deebisaan gadi Jawaarii waan guddaa dalageetiin jedhe waan xiqqatti hin deebisina hin salphisina Sheenaasirii waan guddaa dalagee reefii amma jedhe Oromoo keessaa namni mallaqa haga isaa guursiise hin jiru miliyoona 2 gadi yoo 2014 gadi as yoo $2 miliyoona 2 ol guursiise malee miliyoona 2 gadi hin guursiisne sababa isaatiin kadhaa bakka mara dhaqeetiin waa'ee Oromootiif kadhatu dhaqeetiin churchii keessa dhaabateetiin sii galee bakka amantaan isaati yookaan hayyamne dhaqeetiin jedha sababa Oromootiif dhiifama naa godha namni dhaabateetiin hin jedhe nama kana krediitii kenna dogoggoroo dubbachuun hin mala ilma namaati politikaan achi fuudheetiin jaalalamaa irraa waa'ee Jawaarirraa amma sii galee waan tokko haasa'e jechuu haasa'e maal jedhaniitiin waa'ee isaa mirga isaati haasa'u sirriidha sirrii ta'uu dhabuu mala jajmantiin isaa sun sirrii miti jenne anu yookaan itti waliigaluu dhabuun hin mala sirrii miti garuu dalagaa inni dalagee waan takkitti hin gabbuusun sun waan kaayoo of dura waan namaa qabdu waan namaa yaaddu si mul'isa akkamitti sayyaada Sheenaasir sir akkamitti ismattu kana jedhe jettee of gaafachuu qabda xiqqoo gaa jetteetini malee akkas jechuun qabu kanan jechuun qabu jette mirga qaba kaabbichi biyya dimokiraasii biyya nagahaa jirra biyya haasa'uu biyya wamet cheers san jirra kanaafuu baay'aati dubbadhaa warri haasa'uun isinirraa barbaachisu warri isinirraa barbaachisu baay'aati haasa assalaamu alaikum aloo saalan warri haasa'uu isinirraa barbaachisu baay'aati haasawaa waan kana qabbaneessaa maaliif qabsoo biraatti qabsoo ajaa'ibaati jiran PB yookaan ammoo nafxanyaan kaatee zamachaa minilik jetteetiniin qawwee mataa sidhaa jirti they don't care Oromoo taanaan kiristaana taate karrayyuu rabbi isaanii araaramu warra dhiyoo tana sii galee abbaa gadaatii fi ijoollee waan maraa walirra fixaniitiin jedhan akkasiin nu fixaa turan sun calanqootii fi
armamura aanole waggaa 150 dura akkas godhaa turan ilmaan eenyuun ajjeesaa turan liidaroota kee ajjeesaa turan qabsaa'ota kee ajjeesaa turan beekaa kee kasiin bulchu ka dubbii sii hiiku ganda keessa taa'eetiin sii galee waan social justice warra deemsisu warra akkasiisan si jalaa fixan saniif oromoon gabroomte saniif arsiin gabroomte sammit goote maaliif beekaa ka dubbii hiiku ka mala dhahu ka lolu isni galee kanniin jalaa fixan wannutti aanoletti seenaa andaqee qoradhee jira ani personally gaafa awwala eebbifamu achi ture akaakayyoota isaaniitu achi jira warra dubbata akaakayyoon kiyya akkana jedhee ture akkana du'ee ture akaakayyoota like a third generation irraa dhageeffadhaan waan yookaan immoo namni katabeetiin hin jedhe kaanee miti asitti du'an gaara kanarra du'an asi awwaalaman qabriin tuni ta'e bolee boluuti qabriin tuni ta'e bolee boluuti asiin seenanii goda kanaan dhuman san seenaa san hiree argadhee baradhaan sun sammuu as keessatti stamp ta'ee deemee jira abbaan tokko haquu hin danda'u isni galee kanaafu not just personal opinion, there is many things in the same like it. Okay, maka arabi fatin kayo inte personally miti kajadu duga keeti personally ta ofita udabu isa amuko jambe fano naman wajin dabre revi sani. Doesn't matter how many people say it, but what we care is how many people stand with us. Namotan wajin abatan san ra care go namale namonni achi jiran sun san hojjan nu baasechu sanii fi amma namni baa'ee dubbachuu qaba ka jedhani shakkii saniitiin yookaan immoo namni badaan there is a bad apple in money akkuma jedhan si galee timaatima baa'ee qulqulluu babbareedaa keessa lamaa sadi shamaa yookaan ka ajeessu hin dhabdu appilii yookaan tuffaa babbareeda keessa lamaa sadi keessaan dhabdu yoo dhibba qabaateetiin jette ko ajeessu lamaanuma sadiin santu ajeessee waan san akka nyaanni si godha si galee kanaafuu akkas akkan taane warra ajaasan hojjaan baafachuuf warri kun nu qarqaaruu qaba nuti himeetiin jechuudha saniif hojjaan ban the guy sent another video don't follow him nama sanjala deemu no one what is it that guy his maal jedhan beetani namni sun shamaadha shamaa waan ta'eef namni shamaa wayita mara shamama jala yuun deemina waan inni jedhu jettan isin adheessaatiin hin deema maaliif isaa miti amma pointiin wanni irratti xiyyeeffachuu qabdan isin gorsaa oromoo nama amma namni sun beekamtii argachuu fedha yoo namni san takkitti jala deemee ilaale dengadhee namni kun jedhee taarika isa olaalu viidiyoo asiin dura gadhiisa ka ajaa ka jibbaa ka maali namni isa laalu nam 50 nama 100 taruu ka nam 90 80 har'a garuu beekamtii argateetini waan inni haasoo nama kuma laala kuma lama laala sani jechuun guddisteen jechuudha baradhaa akka miidiyaan addunyaa kun deemu irratti ani amma booda waa'ee isaa inni jedhee mi takkitti sallaale lammata isa kiliggatee irratti ilaalu maaliifi waan gaarii irraan eegu yaa ilmaan oromoo ilmaan ayya waa'ee akkaataa social media lammata waan gaarii namni kun hin jedhe waan hin jenneef lammata isayyuun tokko ilaaluullee maaliifi maal gochuuf aarsa garuu wanni xiinxalli dhisani jechuun sammuu kiyya banee ilaalaa miti nama si wajjin dhaabatuuf hin dhaabanne hojjaan beeke ka hojjettaaf sun kalee qabsoo wajjin deemsisaa jirte jaalmarroo ta'e yookaan ammoo ka azir warra amantaa kiristaanaa qabaateetiin hin charchii deemsisu ta'e na wajjin dhaabatan moo isaan wajjin dhaabatan ka jedhu san hojjaan baafadhu gaafa san hojjaan sii qulqullooyti gaafa san hojjaan sii qulqulloo san eegaa jirra mallee san eegaa jirti warra sheekotiin ani waan kana keessallee baay'ee deemeetiin yookaan ammoo kana xiinxalli laallachuu iyyuu fedhu iyyuu maaliif haalli itti jiru haala jajjaba haalli oromoo itti jiru haala yeroo hojjaan qoodamuu irra jiruu miti haalli nuti jiru haala saffisaan itti waan tokko qajeelleetiin hin gargalleetiin waan san karaarraa diignu keessattuu kan hafxanyaa isni galee keessattuu kan hafxanyaa garuu haa ta'uutii wanni kun eega uumame edaan malli waan tokko keessatti qabsoo tokko keessatti wanni tokko yookaan waliigaltuu dhabuun hin uumama wayita aamu san dafanii hiikuu danda'uun bilcheenna san ammoo warroota amantaa biraa warra qabanirraa eena viidiyoo kana biraan naagaa aktiivistoonni they are smart mbeit activistonni ijoolleen kristaanaa ijoollee abbo ijoolleen nafsee qabdu osoo biyya marraa dandeettu si galee ka amantaa isaaniillee kabajjee tanamaallee ka kabajju si galee ana oromummaa kiyyaan malee amantaa kiyyi karas geettee ka haajaan qabne oromummaa kiyyaan ka akka lubbuutiin na jaalattu ka anis isaan jaaladhu baay'eetu jira si galee ummata sanii jecha ummata wajjin jiraan nama akkasii jecha ummata fokkataa waa haasa'u faanaa buuneetiin waan collectively yookaan immoo tokkummaan walii qabnu diiguu nurra jiru isaan yookaan immoo namoota akkas yaadanii ol taanee mul'achuu qabna
nuka amantii maaliif amantaa fi kiristaanaan gargar hin baanu kan sirbi kun waggaa 30 duruun sirbamee jira. Eega sirba san sirbamuu irraa wanni sun sammuu keessa silaasii galee akka amantaatitti sayyuu qabachuu nurra jira. Yoo wanni sun nu jijjiiruu hin dandeenye gana 30tti sii galee umrii keenya tahaafti ta'ammaan boodaatitti hin jijjiiramne inneen eenyu. Amantaaf kiristaanummaan gargar hin baanu ka jettu san maaltu gargar nu baasa akkamii gargar nu baasan ka jedhu san irratti beekuudhaan wala. Namni akkuma reefisin jedhe qoshaashaan nam tokko waa dubbateetiin jedhe duuka kaanee yoo wal diignu taane nullee isaa gadi. Namuma sanii gadiyyuu. Isaa ol taanee wanni mul'isnu garuu toleraansii mul'isnee kaayoo qabnu oromummaa ta'e tareefi 15 isinii laakkisan DNA keessa kan jirtu san isii jabeeffadhee regardless waan tokko isinitti makka jala sarareetiin ammoo amantaa kiyyatti nama dhufeetiin yeroo illee hin fedhu. Amantaa namaan kabaja amantaan tiyyellee tiyya. شهادة تجنفو إتين أشهد الله إله إلا الله وأشهد الله شريك الله وأشهد أن محمد رسول الله جري تكبري تنسين وجو أرومو جري كبري سين الشهادة كبدي كبري سين سنجتشون أنا مسلم متونا ترى يجونا أكسلامات القدي مالي في أمانتان كي جنة سينتا يوكا عذاب سينتا أمانتان كي الدنيا تنرى تجراد أرومو ما تأي وان مريو تأي وان تكسي جلي إسنا ترى تجونا أمانتان كي أمانتان إسلام ما كسي يودو غوري نسريسا أمانتان إسلامما يو جنة سنت يو كعذاب سنت يو كفرت عذاب سنت يو أمانتين نجت جنة سنت أمانتان كي يكسي ككريستان اللي أكفر التأمنة شندندا كواقفة اللي كرفر التأمنة شندندا كي يجرو شهادة سنتين أمانتي شهادة كي سنتي compromising قطو أكما شيء ناصر جري والله بالله أني نمت كنت أمانتاتي يدرون كافر إذا جلامت باي ذا way إني قد كرأي عالما يو أنا إنكراني عالم يومتي أنا ممكن إني عالم وان بقى بيكتني ممكن يرمي ما أنا إيش أرجعتني أنا إنكراني هيك ساعات حديث هي مو فيه كاموس كقرآن حفيظة إم بيكو أنا ممكن وأنا ما إنكراني يكون يو سن هاي سن أمة براتي في هجرة مسكري وكامو أمانتا براتي ريمو جل مرور سراري سنتي أنا ممكن أنا وان سن compromising كاتو تكو ما يصير bending كاتو أمانتا سن أمانتا تيجي سن أمانتا سلامة جلنگتو كنافو أمانتاتي يجرو أكا كبردتي أمانتاتي يمو ما نبرسيفتي أمانتانا ما كبجي نديك إسني يوتي ديك تنما ديك إس تيلس يلا ديك إسني تكجد كنافو أمانتانا ما ديك إس أمانتانا ما نتوك أمانتانا ما تتبو أمانتاتي يجرو إنتو إسسو أكا توكا نيم كلامتا ما نجر أمانتانكي أمانتا حق أكي ميركي إنتو إسسو نانجر wanni Oromoon yookaan muslimni Oromoo keessattuu Oromoo qabsoo Oromoo kanatti cimaa wanni ta'eef tokkoffan amantaa Islaamaa sani. Amantaan Islaamaa haqa ta'e intu isin jedha, dimbara ta'e isin jedha, niitii ta'e isin jedha, lafa kee intu isin jedha, haqa kee intu isin jedha. Diddaa san waan nu barsiisuuf haqa kee, haqa namaan tuqin jedha. Haqa kee garuu dabarsitee hin kennin jedha. Waan san beenuuf ilmaan Islaamaa indoom مرر يكتره سينا أورومو كيستي أبان فداتو كنا دفيت الدبيت نوجين كتون دندا كأول أولا ركاسو الرجال كبه هاجا هر هاجا كلي ساتتي سجله هاجا هر عادي هاجا كلي ساتتي واي كبسو أورومو كنا كيستي كريجات نينجرو لفكاين بين المان مسلمات كنافو إسلام من كبسو ريزيستانسي كبو كيستي وانو بوعجودا كبيتشو أصوبي كني kana jechuun ani amantaa biraa dhiqeessuu fi miti amantaan biraa keessa hin jiru kamuu qabsoo jechuu fi miti tuni ta dhugaati tana laaltu isinitti kanaannoo kiyyaa isinitti diddaa gabrummaa naannoon Baalee naannoon Arsii durirraa umrii itti dabarse ani gaafa dhalaleetiin hin jedhe eessummaan tiyya qabsoo yookaan ammoo diddaa gabrummaati jetta ka har'a argaa har'a eessuma kiyyaan argine he is living ani ganna 45 qabsoo Oromootiif biyyaa bahe hagarraa ijaan hin argine an hin jira garuu nafseen. That's how much we pay for Oromo revolution or kamo Oromo bilisummaatiif qaamaan itti du'u callaa miti jiruu irratti illee itti kafalle kuni taphaa miti akkanuma natsaa akka keessaa wal jaambaanuu miti darajaa san hin geenne kanaafu tokkuma warri jettanii hin jettan baay'atii haasaa viidiyoo kana nama walii gaa yoo isin ta'e namuu isin galee dhiifama waan itti isin balleessee isin jette inbox naa gataa kana balleessitee naan jira isin jaaladha ilmaan Oromoo guyyaa gaarii isiniif hawwa yoo ta'e waan gammachiisu arge deebi'eetii isin haasofsiisa Oromiyaan bilisoomti amantiin ka abbaati Oromummaa Oromiyaan walitti qabna
nam tokko keessaa si dhiibuu hin danda'u, nam tokko keessaa wal dhiibuu hin danda'u. Ani keessaa sin dhiibu, innis keessaa sin dhiibu. Jazbaan afaan ajaa'e ofumaa qilee bu'a. Wal jabeessaa emotional taanii yookaan ammoo amantii ta'e jaalalarraa kaaneetiniin waan hamaa kan goone dishinii badaa kan fudhanne ammarraa isinitti dhaamachuu fedha. Dogoggora illee ta'e hin beeku jechuun tasgabbaaneetiniin hin laalla. Namoonni 8 fakkeenya isinii kenni sun ammallee irra isinii deebi'a. Nam 12 dhaabanne, nam 2 muslimoo ta'e, namni 10 achi dhaabatee, nam 10 keessaa nam 2 si arrabse. 8 sun eessa dhaabattii jedhee itiniin ija babaasee ilaalaa jira muslimni. 8 sana jechuun abaa'oo, kafaa'oo, maalii, warra siyaasaa, warra amantaa kiristaanaa, amantaa garaagaraa fudhatee itiniin jiru sun eessa dhaabatanii warra lamaan san qarqaaramoo as deebi'eetiniin no namni anaa wajjin dhaabateetiniin nama lamaan san sirriin dalayne jedha. Sanirra jirra. Quba qabaadhaa keessattuu akkaataa guyyaa misaalee ani kaa'isan jarattii biraan naa ga'a. Habtaamuu Lammuu si kabajaa durillee si jaaladha. Jabaadhu. Dr. Enook Atillee akkasuma Oromoo isin jaaladha ammallee. Aduun keenya amantaa fi itinoo qabaatanii jirtan abbaa 15 keessaa tokkotti waliin galuun keenan nafu yookaan ilmaan ayyaa ilmaan abbaati isin jaaladha. Ka'itaan immoo tokko ka jinfuu ka jedheetiin hin jedhu miidiyaa shabboo galatoonfachuu fedha. Miidiyaa shabboo is the most growing informative lubbuu namatti hora, onni namatti hora, dhugaa babbaqeessee hima itti naa hima itti naagaa miidiyaan Salaadiin Minisoota irraa si jajaa jira jedhaa itti hima. Diqqoo moqqu itti haa jedhu. Assalaamu alaikum nagaatti. Chiyo.